Durumaanuu bakka hawwata imala amantaa fi teessuma magaalaa eebbifamtuu amantaa Islaamummaa ta'uun kan beekamtu Saawudiin yeroodhaa yerootti ijoo dubbii fi biyya wanti ajaa'ibaan itti hojjetamu ta'aa dhufteetti. Hojii waraqaarraa hin darbanii kan jedhamanii ijaarsawwan qalbii addunyaa fi abjuu fakkaatan saffisaan hojjechaa kan jirtu Saawudiin hin dhugoomanii hin hojjetamanii kan jedhaman ijaarsawwan gurguddoo bifaa fi boca qabatanii dhalachuun carraa gammoojjii keessaa of tolummaa guddaan wayita dhaabbatan argamaa jira. Biyyattiin kun dorgommii waancaa addunyaa bara 2034 akka qopheessitu erga beekameen booda Saawudii Arabiyaan damee ispoortii ijaarsawwan gurguddoo dhugaa hin fakkaanne nan qabaa jechuun istaadiyoomota gurguddoo ajaa'ibaa ta'an addunyaa fi beeksifteetti. Wanti ajaa'ibaan immoo ijoo dubbii fi hawwatuu qalbii kan ta'e ijaarsawwan istaadiyoomota kunneen dabalataan daawwattoota kubbaa miilaa kanaaf dhufanii fi hoteelota qananii fi ammayyaa 100,000 fi 28 ijaaruu fi olii gadi kaachaa jirti. Nagaa fi fayyaa akkasumas kabaja guddaa akka isiniif hawwinu maatii chaanalii keenya. Dorgommii waancaa addunyaa bara 2034 kan qopheessitu Saawudii Arabiyaan haala nama dinqisiisuun istaadiyoomota 15 gurguddoo ijaaruu fi kan jedhu ilaalchisuun wanti qindeeffanne jira waan ta'eef nu waliin tura. Egaa akkuma kanaan dura viidiyoo kana laayikii fi sheer gochuun akkasumas chaanalii keenyaa fi haaraa kan taatan immoo sabskiraayib gochuun nu waliin taatanii istaadiyoomota kunneen akka daawwattan isin affeerra. Jaarraa 20ffaan erga seeneen booda dhimmoonni Saawudii maqaan isheettiin waamamtu baay'achaa dhufeera. Oomishaa fi kuufama boba'aa isheetiin addunyaa dursitee kan beekamtu taatus biyyattiin kun garuu hirkattummaa oomisha boba'aa irraa of baraaruu fi hojiiwwan ajaa'ibaa hedduu hojjechaa jirti. Dinagdeen biyyattii seektoroota hedduun akka utubamuu fi piroojeektiiwwan baay'een jalqabdee fi hojjechaa jirtu sadarkaa idil addunyaatti akka dinqisiifatamuu kan taasise yoo ta'u, baay'inni piroojeektaa al tokkotti ijaaramaa jiranis hedduu fi gurguddoo akkasumas tokkoon piroojeektooti kunneen doolaara biiliyoonatti lakkaa'amu baasii taasisuu fi qophaa'eeraa jechaa jirti. Piroojeektota kunneen dhugoomuu isaanii kan shakkan akkasumas barreeffama waraqaarraa hin darbuu abjuu hin qabanii kan jedhanis hedduudha. Saawudii Arabiyaan garuu isin haa dhibuutii jecha piroojeektoonni kunneen dhugoomuu qofa osoo hin taane duudhaawwan aadaa fi amantaa uummata biyya ishee haala eegeen ijaaruu irra darbee teekinooloojiiwwan dhaloota dhufuu gitan kan keessatti hammatamanii fi kunuunsa naannoo fi mijataa akkasumas piroojeektoota guutumaan guutuutti humna annisaa haaromfamaa kan fayyadaman ta'uu mirkaneessa kenniteetti. Haaluma kanaan ijaarsawwan kunneen suutaan yeroodhaa yerootti bifaa fi boca qabachuun cirracha gammoojjii keessaa kabajaa fi bareedina guddaan akka edda lafaa keessaa bahuun argamuu irraa wanti dhorku hin jiru. Kan hin milkaa'u jettanis akka leeyyaanii fi ajaa'ibsifatan nan taasisaadha ergaan ishee. Mul'atawwan Saawudii Arabiyaa kunneen bara faranjoota 2030tti kan ta'anii fi baay'ee gurguddoo yeroon ijaarsa isaanii karooraan qabamee waliin saffisaanii deemaa kan jiruu fi piroojeektoonni xumuramanii hojii kan eegalanis olaantummaan xiyyeeffannoo kan taasifatan dameewwan turizimii bishaanirraa fi aadaa hoteelaa fi riizoortiiwwan bakkawwan hawwata aadaa fi amantaa akkasumas dhaabbilee qorannoo fi saayinsii humna annisaa haaromaa fi dhaabbilee oomishan irrattidha. Yeroo dhiyoo asitti immoo Saawudii Arabiyaan waancaa addunyaa FIFA bara 2034 akka qopheessitu erga beekameen booda biyyattiin damee ispoortiinis ijaarsawwan gurguddoo nan qabaa jechuun piroojeektoota gurguddoo nuuf beeksifteetti. Saawudii Arabiyaan damee ispoortii kubbaa miilaatiinis giddugala xiyyeeffannoo addunyaa erga taate waggoota muraasa lakkaa'amaniiru. Saawudii Arabiyaatti kubbaa miilaatii fi jaalalli uummanni qabu sadarkaa olaanaan dabaluusaa xiinxaltoonni ispoortii ragaa ba'aniiru. Saawudii Arabiyaan bu'aawwan kunneen galmeessuu fi baasii olaanaa hojiiwwan gaafatanii hojjetteetti. Kanneen keessaa kan akka Cristiano Ronaldo, Sadio Mane fi kan kana fakkaatan liigiiwwan Awurooppaa keessatti beekamtii olaanaa fi urjiiwwan turan gareewwan kubbaa miilaa biyyattii keessatti akka taphatanii fi maallaqa olaanaan bituun istaadiyoommiiwwan turan kunneenis Awurooppaanota kan tuffachiisu taasisuun ammayyaa taasisuu fi fooyyessuun taphawwan liigii kubbaa miilaa Saawudii Arabiyaa hawwataan kan eegamuu fi miidiyaaleen idil addunyaa fi jaallattoonni kubbaa miilaa kallattii xiyyeeffannoo isaanii gara biyyattii kanaatti akka naanneessanii fi sababa taateetti.
Saawudii Arabiyaan bara 2034tti dorgommii waancaa addunyaa qopheessitu yaada keessa gashuun istaadiyeemonni ifoomsite 15 kunneen ilaalchisuun oduun isaa kan dhaga'ame fiifaan waltajjii Paarisitti qopheesse irratti yoo ta'u, kanaan dura kan turan haaromsuu fi ijaarsawwan haaraas ni hammata. Diizaayiniin istaadiyeemota kunneen nama meeqa akka qabachuu danda'anii fi dorgommiiwwan kamiin akka qopheessanis dursee kan murtaa'eef yoo ta'u, 15 kunneenis magaalota 15 adda addaa keessatti kan ijaaramanii fi tokkoon isaanii diizaayinii fi ibsawwan mataa isaanii adda ta'an kennameeraaf. Kallattiin osoo hin jallatin magaalaa Smaartii Zaalaayin jedhamu keessatti ol ka'insa meetira 350 irratti bololee kan ijaaramuu fi guutumaan guutuutti humna annisaa haroomaa kan fayyadamu akkasumas faalamaa kaarboonii ittisuu fi jecha gabateewwan aduu yookiin immoo soolaar paaneel iskuweer kiiloomeetira 35,000 bal'atu kan itti ijaarame tokkoon istaadiyeemotaa haa ilaallume. Riyaaditti kan argamuu fi gonfoo Saawudii kan jedhamu istaadiyeemii mootii Salmaan isa jalqabaatiin. Istaadiyeemiin handhuura Riyaaditti argamu kun teessoowwan 92,000 fi 780 kan qabu istaadiyeemiin Salmaan Saawudii keessaa isa guddaa fi biyyattiin waancaa addunyaa kana sadarkaa akkamiin qopheessuu fi dandeettii qabdu kan itti agarsiiftudha jedhameera. Istaadiyeemiin kun sirna baniinsaa fi cufiinsaa waancaa addunyaa kana akka itti gaggeeffamuu fi murtaa'eera. Diizaayiniin istaadiyeemii kanaa kan fudhatame artii ijaarsa gamoo biyyoota Arabaa irraa yoo ta'u, boca hanqaaquutiin kan hojjetamee fi golboon istaadiyeemii kanaa ifti aduu wayita cimnaan ifuu fi dukkanaa'u irratti hundaa'ee innis bifa isaa jijjiirachuun agarsiisa addaa ni uumama. Dandeettiin kalaqaa istaadiyeemii kanaa inni biroon immoo baay'ee ammayyaadha jechisiise haala ho'iinsa istaadiyeemichaa ofumaa awutomaatikiidhaan teekinooloojii to'atu qabachuu isaati. Hangi ho'iinsa Riyaad dhakaa irratti hanqaaquu waaduu danda'u kanaan hangi istaadiyeemii keessaa akka barbaade ol kaa'uu yoo jedhe teekinooloojiin kun eessa deemta bakka si kaa'ee taa'ii jechuun battalumatti gadi buusa. Yeroo hunda digirii seentigireedii 20 ol hin darbu. Kun immoo kan ta'u maashinoota yookiin teekinooloojiiwwan qilleensaa qabbaneessan humna aduutiin hojjetanii fi kallattii aduu hordofuun uwwisa baaxii isaa irratti hojjetamee fi fayyadamuun baaxiin kun ifa aduu dabarsuun qofa calaqqee aduu hambisuu fi teekinooloojii dandeessisu kan hojjetamee fi bal'ina meetira 367 kan qabudha. Ijaarsi istaadiyeemii kanaa kan eegalu bara faranjoota 2025 yoo ta'u, sibiila hin ligdoofne toonii 60,000 fi koonkireetii meetira iskuweer kuubii 50,000 ni fudhata jedhameera. Istaadiyeemiin kun galteewwan 30 ta'u meeshaalee irra deebiin hojiirra oolan kan fayyadamu yoo ta'u, seenaa istaadiyeemii keessatti gabatee soolaarii olaanaa kan fayyadamudha. Istaadiyeemiin kun calaqqee aduurraa humna 70 isaa barbaachisu kan ittiin argatuu fi humna elektirikaa meegaawaatii 20 maddisiisuu fi dandeettii qaba. Sadarkaa lammaffaarratti kan argannu istaadiyeemii mootii Mohammed bin Salmaanidha. Istaadiyeemiin kun dorgommii ispoortiif osoo hin taane muuxannoo daawwattootaa adda taasisuu fi karoorfamee kan hojjetamedha. Istaadiyeemiin kun keenyanawwan yeroo barbaadamanitti banamanii fi cufaman akkasumas baatiiwwan dadacha'anii fi diriiranii ni qaba. Istaadiyeemiin kun keenyan isaa wayita banamuu agartuu nama keessaa kan seenu bareedinni magaalaa Qaadiyaa hawwata laphee namaa kan guutudha. Dirreen isaas sa'aatiiwwan 6 keessatti dirree mirga uumamaatiin guutamee artiifishaaliidhaanis teekinooloojii geeddaruu kan hojjetameef yoo ta'u, haala qilleensa jijjiiramaa olaanaan wayita uumamus nageenya daawwattootaafis ta'ee taphattootaaf jecha baaxii daqiiqaa 15 keessatti cufamuu ni qaba. Kana malees haala qilleensa gaariin qilleensa uumamaa fi ifaa fayyadamee ilaaluu fi kan dandeessisudha. Daawwattoota 47,000 keessummeessuu kan danda'u istaadiyeemiin kun ijaarsi isaa kan jalqabamee fi bara 2029tti ni xumuramaa jedhameetiyyuu eegama. Inni kan biraa fi ijaarsi isaa waggaa 2 booda kan eegalamu istaadiyeemiin Warabbaa naannichatti baay'inaan kan argamu boca mukaa sondii irratti hundaa'uun diizaayinii isaa kan hojjetamedha. Istaadiyeemiin kun karaa alaatiin wayita ilaalamu muka sondii irratti biiftuun aduu seenaa jirtuun kan irratti bahu fakkaata. Keessoon istaadiyeemii kanaas yoo ta'e galteewwan teekinooloojii jabanaa kanaa kan fayyadaman fi muuxannoo daawwattoota addaa taasisuuf yaadamee kan ijaaramudha. Istaadiyeemiin kun namoota 45,000 simachuu kan danda'uu fi bara 2034tti akka xumuramuu fi yeroon qabameeraaf.
Riyaad keessatti kan argamu istaadiyeemiin biraan immoo boca cabbii fi diizaayiniin isaa kan bu'uureffatee fi akkasumas qilleensa uumamaa haala gahaa ta'een keessa akka naanna'uu fi daawwattoonnis mijaa'ummaan isaanii akka eegamuu fi kan yaadamedha. Ijaarsi istaadiyeemii kana bara 2028 eegalamee bara 2032tti ni xumuramaa kan jedhamee fi hanga ammaatti kan turanii fi gara fuulduraattis bu'aalee teekinooloojii uumamanii fi teekinooloojiiwwan artificial intelligence yookiin AI istaadiyeemii rishaaniif qofa ni fayyadama jedhameera. Keessumaayyuu gurgurtaa tikeetii daawwattoota si'eessuu fi hiriiraaf yeroo qisaasamu hir'isuuf akkasumas walumaa galatti hojiiwwan nageenyaa fi odeeffannoo istaadiyeemota hunda keessatti hojiirra oola jedhameera. Bara 2029tti ijaarsi isaa eegalamee bara 2032tti ni xumurama kan jedhame istaadiyeemiin Riyaad kan biraan bareedina waancaa addunyaa 2034tti daawwattoota 47,000 kan simatuu fi teekinooloojii aadaa kan ammayyaa waliin makee diizaayinii fi ijaarsi isaa kan qophaa'eefidha. Istaadiyeemiin kun akkuma kan hunda humna elektirikaa olaanaa madda annisaa haroomaarraa kan fayyadamu yoo ta'u mijaa'ummaan daawwattoota xiyyeeffannaa addaa dursee argatee ijaarsi isaa kan raawwatamudha. Kanneen dabalataanis Riyaaditti duraan kan turanii fi haala duriiwwan FIFA akka guutanii fi istaadiyeemonni 2 hojiin haaromsa babal'aan taasifamuuf ni jiru. Kanneen keessaa Badawwan jedhamee kan waamamuu fi akkaataa ijaarsa baaxii hawaasaa Saawudiitiin diizaayiniin kiyyoo kan hojjetamee fi Zateent jedhamee kan beekamuu fi istaadiyeemiin magaalaa ispoortii Mootii Fu'aad ni argama. Istaadiyeemiin aadaa fi seena qabeessaa kun hojiin haaromsa isaa gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u bara faranjoota 2026tti ni xumuramaa jedhameetiyyuu eegamaa jira. Istaadiyeemii kanatti taphoonni ramaddii fi mootanii darbuu itti gaggeeffamu. Jiddaatti kan argamuu fi daamendii calaqqisu jedhamee kan beekamu istaadiyeemiin magaalaa ispoortii Mootii Abdallaasii kanaan duratti namoota 62,000 kan simatuu fi amma immoo akkaataa sadarkaa fiifaatiin fooyya'aa jira. Bara 2026tti xumuramee waancaa Eeshiyaa ni keessummeessa. Jiddaatti istaadiyeemiin biraa ijaaramaa jiru istaadiyeemii Jiddaa Development istaadiyeemii Qaadiyyee fi istaadiyeemii magaalaa dinagdee Mootii Abdallaa keessatti ni argama. Istaadiyeemii misooma Jiddaa giddugalaatiin alatti kan xumuraman bara faranjoota 2032ttidha. Tokkoon isaanii namoota 45 keessummeessuu kan danda'anii fi istaadiyeemiin misooma Jiddaa bara faranjoota 2027tti xumuraman keessaa tokkodha. Niyoon kan jedhamuu fi magaalaa haaraa keessatti ijaaraman keessaa istaadiyeemiin kun kan eeramudha. Magaalaa kallattiin osoo hin jajallatin samii keessa ol ka'ee magaalaa Smaartii Zalaayinitti istaadiyeemii Niyoom ni argama. Ammayyummaan istaadiyeemii kanaa fi diizaayiniin isaa addunyaa roobootaa qofatti osoo hin taane sadarkaa idil addunyaattis kan hin beekamnee fi sammuu namaatiin olidhaa piroojeektii jechisiisudha. Kunis daawwattoota 46,000 kan simatuu fi bakka itti ijaaramus lafarraa meetira 360 ol ka'eetiin guutummaan guutuutti humna elektirikaa isa barbaachisu madda annisaa haaromsaa aduu fi bubbeerraa kan argatuu fi daawwattoota deddeebisuuf asaansorawwan gurguddoo kan fayyadamudha. Humni elektirikaa addaan akka hin cinneefis teekinooloojiin to'atu ni hojjetamaafi. Piroojeektii Niyoom kana keessatti bara 2032 duratti istaadiyeemii 2 ijaaramanii kan xumuraman ni jiru. Bifaa fi boca cilaalluutiin diizaayiniin isaa kan hojjetamee fi namoota 47,000 kan keessummeessu istaadiyeemiin kun istaadiyeemii Alkabaar ajaa'ibsiisaa biroodha. Istaadiyeemiin kun ijaaramaa kan jiruu fi bara faranjoota 2026tti kan xumuramudha. Haala qilleensaa Saawudiidhaa fi galteewwan teekinooloojii mijataa ta'an kan fayyadamuusidha. Teekinooloojii qilleensaa qabbaneessuu kan qabuu fi bishaan roobaa walitti kuusuunis ta'ee irra deddeebiin itti fayyadamuun teekinooloojii qilleensaa qabbaneessuu kan qabudha. Niyoobiidhuma kana keessatti kan argamuu fi iddoo Abihaa jedhamutti duraan kan ture akkasumas haala teessuma lafaa tabbaatti kan argamu istaadiyeemiin Yuunivarsiitii Mootii Kaalid kan eeramudha. Istaadiyeemiin kun bu'uura safartuuwwan fiifaatiin ijaarsa fooyya'insaa bal'aan taasifamaa fi kan jiruu fi bara 2027tti wayita xumuramutti dorgommiiwwan waancaa addunyaa kan keessummeessan keessaa tokkodha. Keessumaa taphoonni ciccimoo fi murteessoo ta'an istaadiyeemii kanatti ni taphatamu jedhameera.
istaadiyeemonni Saawudii Arabiyaa akkuma magaalota ismaartii hundatti kunuunsa naannoo yaada keessaa gangashanii fi maddawwan annisaa haaromfaman kan fayyadamanidha. Dabalataanis bishaanis irra deddeebiin fayyadamuu teekinooloojiiwwan AI ijaarsawwan kunneen irratti fayyadaman waan sammuu keenyaan yaadan nutti mul'atu suuraa hoologiraafiksiidhaan akka hojjetamu yookiin piroojeektii taasisuudhaan daawwataan bashannanaa fi dorgommii kana akka daawwatu taasisuu irra darbee tajaajila tikeetii elektirooniksii fi istaadiyeemii kanarraa fageenya kiiloomeetira 1.5 irratti iskiriiniiwwan HD fannifaman muuxannoo daawwattotaa kan hin dagatamne taasisa. Saawudiin kana qofaan miti keessummoota waancaa addunyaa kanaa daawwachuu fi gara biyya isheetti dhufan keessummeessuu fi yaadamee istaadiyeemota ijaaramaniin cinatti hoteelotaa fi reestooraantota 100 fi 28 akka ijaartu beeksisuun ishee waancaan addunyaa bara 2034 asuma hawwiin akka eegamu taasiseera. Saawudii Arabiyaan piroojeektii kanaaf yoo xinnaate $500 biliyoona teekinooloojii qofaa fi akka ramaddee fi walumaa galatti piroojeektii kanaaf $5 tiriliyoona akka baaftus ragaaleen mul'isanis maallaqni baaftu garuu kana caaluu danda'a jedhameera. Kabajamtoota chaanaalii keenya har'aaf waancaa addunyaa bara 2034 kan keessummeessitu Saawudii Arabiyaa qophii dursaa taasisaa jirtu ilaalchisuun waa'ee istaadiyeemota ishee kan qindeeffanne kanumaan xumurameera. Akkuma kanaan dura chaanaalii keenyaa fi namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuun fi mallattoo bilbiltuu tuquun maatummaa keessan akka cimsitan yaadaa fi eeroo keessan akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafanna. Yeroo fi fayyaa gaarii isiniif hawwina.